Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya Oromiyaa Viijin Miidiyaa irraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee simbiraan keenya matootii dursina. Koongiransiin Federaalaa Oromootii fi Waraanni Bilisummaa Oromoo marii biyyoolessaa gaggeeffamaa jiru dantaa Oromoo kaniin eegsifne jechuudhaan qeeqan. KFO'n warruma kaabinee mootummaa duraanuu yaadaan wal dhabdee hin qabneetu mari'achaa jira jedhe. Waraanni Bilisummaa Oromoo immoo adeemsi marii biyyoolessaa kun mootummaa gara sirna pirezidaantummaatti ceesisuu fi mootummaa naannolee dadhabsiisuu fi yaalii taasifamu jechuudhaan ibse. Adeemsi marii biyyoolessaa paartii siyaasaa kamuu yookaan garee addaa tokkoof ajandaa siyaasaa isaa raawwachuuf kan oolu miti jedhe Koomishiniin Marii Biyyoolessaa Itoophiyaa. Koomishinichi paartiin sochii biyyoolessaa Amaaraa Abin dhiyeenya kana hojii fi adeemsa koomishinichaa ilaalchisee ibsa baase fudhatama dhabsiiseeti jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Kaayiroo fi Finfinnee araarsuudhaaf tattaafachaa jiraachuun himame. Huutiin Yemen Baab Almandabitti misaa'ilaan markaba haleele kanneen ja'an matootii oduu irraati gara bal'inaatti achi ce'an. Koongiransiin Federaalaa Oromootii fi Waraanni Bilisummaa Oromoo marii biyyoolessaa gaggeeffamaa jiru dantaa Oromoo kaniin eegsifne jechuudhaan qeeqan. KFO'n warruma kaabinee mootummaa duraanuu yaada wal dhabdee hin qabneetu mari'achaa jira jedhe. Waraanni Bilisummaa Oromoo immoo adeemsi marii biyyoolessaa kun mootummaa gara sirna pirezidaantummaatti ceesisuu fi mootummaa naannolee dadhabsiisuuf yaalii taasifamu jechuudhaan ibse. Yeroo mootummaan Itoophiyaa mariin biyyoolessaa rakkoo siyaasaa biyyattii furuudhaaf murteessaa ta'e gara xumuraa ga'eera jirutti namoonni siyaasaatii fi paartiileen mormitoota Oromoo qeeqa adda addaa dhiyeessaatii jiru. Mariin biyyoolessaa kun marii dantaa Oromoo kabachiisuu miti jechuunis falmu. Deeggartoonni mootummaa garuu marichi rakkoo siyaasaa Itoophiyaa furuu bira dabre egeree biyyattiitiif bu'uura cimaa kan kaa'udha jedhan. Kanneen kana morman ammoo mootummaan biyya bulchuu akka isaaf ta'utti haala mijeeffataa jira malee rakkoo biyyattiitiif furmaata waaraa kan fidu miti jechuudhaan falmii siyaasaa itti fufaniiti jiru. Waggoota 5 dabran keessa mariin biyyoolessaa akka gaggeeffamu kan gaafataa ture Koongiransiin Federaalaa Oromoo KFO'n marii biyyoolessaa gaggeeffamaa jiru kanarratti hirmaataa hin jiru. Durataa itti aanaa KFO kan ta'an obbo Mulaatuu Gammachuu warri waliin mari'ataa jiran irra caalaan isaanii warruma duraanuu waliin mari'achuu danda'udha. Rakkoon garuu warra walii hin galle gidduudha jira jedhan. Marii warra wal dhabdee qaban gidduutti taasifamu waan hin taaneef marii rakkoo keenya furuu miti jennee keessa obbaafne jechuudhaan BBC'tti himan. KFO'n filannoo biyyoolessaa irraayis marii biyyoolessaa irraayis akkasumas dhimmoota ijoo biyyattii murtee barbaadan akkasii keessa obbaasuun furmaata akkamii fide isa jiru irratti kan gaafataman obbo Mulaatuun mariin biyyoolessaa nuti gaafanne haqa qabeessa kan hunda hirmaachisee fi amanamaa ta'e malee kan qondaaltonnii fi namoonni mootummaan barbaadu qofti itti wal ga'anii haasa'anii miti jedhe. Silaa kan ta'uu qabu warra ilaalchaa fi yaada adda addaa qabu gareewwan mootummaa waliin walitti bu'insa keessa jiran warra rakkoolee siyaasaa fi ilaalcha garaagaraa hedduu qabanidha. Yaadota gamaa gamanaa kana walitti fidanii akkamitti biyya kana nagaa fi tasgabbii deebifna isa jiru irratti mari'achuu qabu ture. Amma garuu kan ta'aa jiru warruma kaabinee mootummaa yaada wal dhabdee hin qabneedha jechuudhaan hirmaachisaa ta'uu dhabuu isaa qeeqan obbo Mulaatuun. Gareen hidhatee mootummaa waliin wal lolaa jiru Waraanni Bilisummaa Oromoo WBO'n game isaatiin ibsaa adoolessa 19 bara 2026 baase keessatti mariin biyyoolessaa amma gaggeeffamaa jiru irratti qeeqa cimaa dhiyeesseeti jira. Waltajjii marii olaantummaa mootummaa jalatti gaggeeffamu irratti gaafiileen siyaasaa Oromoo yoo itti hammaatan malee furmaata kan argatanii miti jedhe. Adeemsi kun mootummaa gara sirna pirezidaantummaatti ceesisuu fi mootummaa naannolee dadhabsiisuuf yaalii taasifamu jechuudhaan eere. Diraamaan dhimma kana duuba jiru Oromiyaa qoqqooduuf Finfinnee fi Dirree Dhawaa Oromiyaa jalaa baasuuf kan yaadame jechuudhaan yaaddoo isaa ibseeti jira. Maricha keessatti hirmaataa kan jiru kaadiroota mootummaa malee humnoota siyaasaa Oromoos ta'e bakka bu'oota uummataatii miti jedhe Waraanni Bilisummaa Oromoo. Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedii fi mootummaan isaanii yeroo adda addaatti mariin biyyoolessaa waldhabdee siyaasaa amma jiru qofaaf osoo hin taane dhaloota dhufuuf waliigaltee biyyoolessaa uumuuf kan qophaa'edha jedhu. Koomishiniin marii biyyoolessaa ulaagaa barbaachisu hunda guutee walaba ta'ee kan seeraan hundeeffame akka ta'e himu. Koomishiniin kun bara 2021tti paarlaamaa Itoophiyaatiin hundaa'e. Rakkoolee siyaasaa fi hawaasummaa biyyattii mariidhaan furuudhaaf ajandaa waliin qopheessuu fi waliigaltee biyyoolessaa ijaaruun kaayyoo jiru qaba.
haa ta'u malee paartiilee mormitootaatii fi gareewwan mootummaan lolaa jiran adeemsa kana irratti hirmaachuu didan. Sababni isaanii adeemsi kun mootummaa qofaan to'atamaa jiraachuu fi haalli siyaasaa walaba ta'e dhabamuu isaati jiru. Akka mootummaan juutti marichi yaada mootummaa qofa akka hin taane yaadota hawaasaa walitti qabuuf naannolee garaagaraatti mariiwwan qophii hojiitii fi walitti qabinsi yaadaa gaggeeffamaatii ture. Namoonni siyaasaa yaadaa fi ilaalcha adda addaa qaban hedduunis yaada isaanii akka dhiyeessan carraan uumameeti jira mootummaan. Kanneen kana morman ammoo yaada kanarraa faallaatee dhiyeessaa jiru. Koomishiniin marii biyyoolessaa Itoophiyaa gama isaatiin yaada siyaasaa garaagaraa walitti fidee waliigaltee biyyoolessaa ijaaruudhaaf hojjetaa kan jiru akka ta'e ibsuudhaan ibsa isaa yeroo adda addaatti kennaati ture. Kaayyoon isaatis mootummaa tokko deeggaruu osoo hin taane waliigaltee biyyoolessaa ijaaruudha jechuudhaan of ibse jee kan gabaase BBCdha. Adeemsi marii biyyoolessaa paartii siyaasaa kamuu yookaan garee addaa tokkoof ajandaa siyaasaa isaa raawwachiisuuf kan oolu miti jee koomishiniin marii biyyoolessaa Itoophiyaa. Koomishinichi ibsa paartiin sochii biyyoolessaa Amaaraa ABN dhiyeenya kana hojii fi adeemsa koomishinichaa ilaalchisee baase fudhatama dhorkeeti jira. Koomishinichi mariin biyyoolessaa Itoophiyaa keessatti nagaa waaraa waliigaltee fi sirna dimokiraatawaa akka dagaaguuf faayidaa biyyoolessaa olaanaa qabu hubachuudhaan hojiiwwan hedduun raawwachaa turuu ibsa arra baaseen himeeti jira. Adeemsi marii biyyoolessaa kun garaagarummaa siyaasaa fi hawaasummaa gad fagoo fi walxaxaa Itoophiyaa mudachaa ture marii fi karaa nagaa ta'een furuudhaaf carraa seena qabeessa banameedha jee. Koomishinichi aangoo fi itti gaafatamummaa seeraan kennameef irratti hundaa'uudhaan adeemsa marichaa walabummaa, hammattummaa fi hirmaachisummaa qabu irratti hundaa'uudhaan gaggeessuu fi xiyyeeffannoo guddaa kennan hojjechaa jiraachuus ibseeti jira. Adeemsi marii kun paartii siyaasaa kamiyyuu qaama mootummaa yookaan garee addaa tokkoof ajandaa siyaasaa isaa raawwachiisuudhaaf kan oolu miti jechuudhaan hime. Adeemsa kana keessatti rakkoolee fi qormaatiileen mudatanii jiraachuu kan amane koomishiniin marii biyyoolessaa yeroodhaa gara yerootti hanqinoota koomishinichaa yookaan hirmaattota marii biratti mul'atan akkasumas komiiwwan uumaman sirnaan furuudhaaf deebii kennuudhaaf carraaqqiin taasifameeti jira jee. Bu'aan argame kunis tattaaffiiwwan akkasii dabalatee kan argame jechuudhaan ibseeti jira. Koomishinichi ibsa paartiin sochii biyyoolessaa Amaaraa ABN dhiyeenya kana hojii fi adeemsa koomishinichaa ilaalchisuun baasee hordofee ibsa irraa keessatti deebisaa laateeti jira. Haaluma kanaan ilaalchi ABN adeemsi kun hammataa fi hirmaachisaa miti juu ilaalchise koomishinichi qorannoo fi mirkaneessaa barbaachisaa erga taasiseen booda xumura paartii siyaasichaa kana akka hin qooddanne ibseeti jira. Waltajjii marii biyyoolessaa keessatti bakka bu'oonni kutaalee hawaasaa garaagaraa paartiileen siyaasaa dhaabbilee fi waldaaleen qaamoleen mootummaa federaalaa naannolee fi bulchiinsa magaalota Itoophiyaanonni dhiibbaa uumanii fi beekamoon humnoota duraan hidhatanii socho'aa turanii fi waamicha karaa nagaa fudhachuudhaan galan hawaasa diyaaspooraa qaamolee dhimmi ilaallatu biroo bakka bu'ummaadhaan sagaleewwan garaagaraa adeemsa kana keessatti hirmaachaa fi dhaggeeffatamaa jiru jee. ABNis paartiilee siyaasaa hanga ammaatti adeemsa marii kana keessatti dammaqinaan hirmaannaa taasisan keessaa isa tokko kan jee koomishinichi komii fi iyyata hirmaata marichaa kamiyyuu salphatti kan bira dabruu miti jee. Komiiwwan qaamolee garaagaraa ABN dabalatee dhiyeessanii fi sirna furmaata komii irratti hundaa'uudhaan deebii kennaa akka jiru himeeti jira. ABN ibsa tibbana baase keessatti adeemsa marii biyyoolessaa irratti gufuun mudate hojmaata badaa xixiqqaa yookaan garaagarummaa siyaasaa baratamaan ala kan ba'edha jee. Balleessaawwan gurguddoon amanamummaa, hirmaachisummaa, alloogummaa fi haqa qabeessummaa marichaa gaafii keessa galchan raawwatamuu ibse ABN. Giddu seentummaa fi dhiibbaa qaamni biyya bulchuu gara tokko goruudhaan raawwateen adeemsi marichaa bu'a qabeessa akka hin taane sodaa uumeeti jira jee. ABN adeemsa marii keessatti dhimma abbummaa fi ofiin of bulchuu Finfinnee irratti gochi gantummaa mudate xiyyeeffannoon ilaalamuu qaba jee. Kanaafis mootummaa kan himate ABN marii dhimma Finfinnee keessatti sagalee fi dantaan jiraattota magaalattii miliyoonaan lakkaa'amanii osoo qixa sirrii ta'een bakka bu'insa hin argatin akkasumas uummanni magaalattii akka abbaa qabeenya ijootti osoo hin lakkaa'amin bira dabruun baay'ee yaaddeessaadha je'eeti ture. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Kaayiroo fi Finfinnee araarsuuf tattaafachaa jiraachuun himame. Gorsaan olaanaan pireezidaantii Ameerikaa dhimmoota Arabaatii fi Afrikaa Maasaad Boolos akka jedhanitti pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyoota laga Naayilitti aanan gidduutti waliigalteen itti fayyadama bishaanii akka uumamuu fi akkasumas walitti bu'iinsi hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa akka furamuuf Kaayiroo fi Finfinnee araarsuu barbaadu. Gorsaan kun Ameerikaan furmaata dippiloomaasii barbaadaa akka jirtuu fi qaamolee hunda waliin mariin itti fufuu isaa ibsaniiti jiru.
akkasumas Itoophiyaa fi Masrii waliigaltee biyyoota hundaaf quubsaa ta'e irra ga'uudhaaf marii keessatti akka hirmaatan Ameerikaan jajjabeessuu itti fufuu ibsaniitti jiru. Gama biraatiin Itoophiyaa, Masrii fi Suudaan waliigalteewwan bishaan Naayil irratti seenaa keessatti uumaman ilaalchisee waldhabdee qaban ilaalchisuudhaan Waashingtan ogeeyyiin biyyoota sadeenii waliin hojjechuudhaan rakkoolee teeknikaa kaaniif furmaata akka argatan jajjabeessuu akka itti fuftu ibsameeti jira. Qondaaltichi dabaluudhaan Ameerikaan qaamolee hundaaf deeggarsa teeknikaa kennuudhaaf qophii ta'uu mirkaneessaniiti jiru. Kuni kan ibsame wayita Ijipt Itoophiyaan hidhaalee dabalataa laga Abbaayyaa irratti ijaaruudhaaf deemti jechuun himachaa jirtutti. Huutiin Yaman baaba Almandabitti misaa'ilaan markaba haleele. Galaana Diimaa qarqaraatti kan argamu karaan dooniiwwan ittiin ce'an keessaa tokko kan ta'e xurreen baaba Almandab irratti haleellaan misaa'ilaa shan raawwatamuun gabaafameeti jira. Akka Alaayin gabaasetti loltoonni Huutii Yaman keessa socho'an har'a magaalaa Al-Aradii naannoo baaba Almandabitti argamtu irratti walitti aansee misaa'ilota baalastikaa shan darbataniiti jiru. Kunis dho'iinsa hedduu akka uumu taasiseeti jira. Maddeen naannichaa miidiyaaleedhaaf akka himanitti misaa'iloonni kunniin doonii takka magaalaa keessa dhaabbattee turte barbadeessaniiti jiru. Akkasumas ilaalloo eegdota daangaatii fi bu'uuraalee misoomaa biroo irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisaniiti jiru. Haleellaa kana malees gabaasni kun loltoonni Huutii har'aas magaalaa buufata doonii Yaman Moochaa irratti haleellaa misaa'ilaa lama raawwachuu isaanii ibseeti jira. Magaalaan Moochaa tan baay'ee uummataan guutamte waan taateef haleellaan kun miidhaa namoomaa guddaa geessisuu danda'a jedhamee tilmaamaatti jira. Gabaasichi akka ibsutti torban dabre keessatti milishoonni Huutii magaalaa Moochaa fi karaa baaba Almandab irratti yoo xiqqaate misaa'ilota 82 fi dirooniiwwan xixiqqoo fayyadamuudhaan haleellaa raawwataniiti jiru. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya oduun yeroo kanaaf Oromiyaa Vision Media irraa qabannee dhiyaanne kana fakkaatti. Warreen chaanaalichaaf haaraa taatan subscribe godhuu hin dagatinaa jecha like share godhuudhaan namoota biraa akka dhaqqabsiiftan isin gaafanna.